Sumaya, way Sumaya narra Hawii bira dhayite jechuudha. Hawii bira dhayite qubeellaa saidoon sitti godhate baatee ittiin jechuudha. Sumaya jechuun abadan lafa kana irratti hin dandeessiftu jechuudha. Wayni. Dhugaa rabbi amma Sumayaa deeggara. Jaalattan jibbitan ani Sumayaa deeggara. Maaliif deeggartaa jechuun keessan hin oolu. Bishaan illee na obaasisa har'a hin jarjare jechuudha. Ifa mana rataa wallahi lasim buliyanki akitti ani Sumayaa dhugaa jechuudha. Bakka dubartii jechuun iddoon akka isii kana akka sayidoon dubartii takka fuudhuun barbaadu jechuudha. Gonkumaa isin jechuudha. Sumayaan akkuma sayidoon akkatti dhaabatee adda taafuu barbaadan amma argee jira jechuudha. Roza ariite ayu tokkoffaa ayu ariite lamaffaa roza ariite sadaffaa Hawii ari'uuf deemte jechuudha. Hawwiilleen sababa Sumayaa saffaa saidoo gahuun barbaadu jechuudha. Qubeellalleen baaftii fi sababni isallee maal jettan Sumayaan hin qabsiiftu jechuudha. Garuu isinoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayya keessanii ummata qashtii ummata jaalatamaa ummata kabajamaa anillee jira galata rabbii akkam jirtan naga jirtanii fayya jirtanii isin jecha wallahi rabbi ufinan gammadee jira waan ani gammadeef hin beektan malee gammadee jira baay'ee gammadee sababni isaa Sumayaan hojii akkana kana hojjechuun hedduu takka na dinqisiise hedduu takka jaalladha hedduu takka itti gammade maaliifi jechuun keessan hin oolu jabinnatiin isin qabdu kuni saido akkatti dhaabde hambis waddi namoonni tokko odoon hubatiin keessatti viidiyoo isii wanna odoon ta'initti garuu ani saffaa saidoon gahen ga'u ani saffaa akkasiin ta'u bakka dhalaa saidoon bira gahe ani hirraaydi bilbila illee gara argattu bichaa hin beeku saidoon irra takka biroo dhaqe bor isin ka biraa bira dhayte intalum inni hojii haasa'isaniiti adaginnati isii argitanii siistem isin qabdu argitanii maaliif garuu ani bar nagarrami Sumayaan jechuudha yaa jamaa Sumayaan tuni amma saidoon sin barbaadu jettiin ija kee arguun barbaadu jettiin ilmaan teelles argisiisuun barbaadu jettiin ofii moo maal gootire ofii bakka inni deemu hundaan haftu akka wannaatti jechuudha ima deemti bakka saidoon deemu hunda ima deemti dhalaa inni bira dhaqu hunda biruma dhayxi zaahira akkanumatti zaahiruma dhayxu fille intalli waa qabdi takkalli wallah ittilleen allafu yaa rabbi naanis garuu mi isinummaan taazaba dhugum Sumayyaa nama waan qabdu jettanii yaadani wallah ani jedhu garuu dhibbaan dhibbatti kuni beekamaadha amma fakkeenyaaf dubartii meeqatu abbaa manaa dhabee abbaa manaatiin wallolee fakkeenyaaf hoo gargar baan abbaa manaa isii soqatuu hin dandeenye isii lafa saidoon ijjatta fakki adaamaan kun immoo bakki takka isiin hafu finfinnee jalatti bakki isiin hafu erga saidoon barbaanne maal godhuu jala deemti dhugaan zainaan hin deeggara jennaan illee erga saidoma kana hin barbaanne hin haftu jala maal barbaacha dhayte wanni isiin barbaacha jala deemtu maal islaam rozan addaan areete ayyuun addaan areete hawwii dhariisif inni illee mootuyyuu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم إسين قويا جاتا من جاسني Sumayaan jajata mijati araba dubben intan jamaa Sumayaan qabsiisuun hedduu xiqqoomallee caafii nan qabatinaa itti bare xiqqishumallee caafii nan qabatinaa jetti hin dabbaru gin bakka wallahi nasimani waan isaan beeku hin dabbaru yookaan ani Dubai deema dhifama Yamanii deebi'aa ani asintaa ujachaa turte amma mootuu dhufte jechuudha kana godhata Hawii bira sila isumaa kana maaseeti nyaatee dhugaa bara takki ofiitti gale gaa yookaan mali namaan taphatu dhaltuun immootu akka waan isiin itti waa goote yoo inni fuudha jedhu dhaltuun immoo saidoon barbaaddu ta'akee ka waa haafa beeka sunillee waa abdateellee kootta ta dura fuudhallee kootta isin immoo achuma teete isa dara isin immoo biyuma kana keessa teete isa dararuu barbaaddi saidooma dararuu barbaaddi bakka maaliif barbaachise hin barbaachisa sirraa hin barbaachisu maali wanna kana hojjechuu maaliif barbaachisa yoo barbaadde itti gali abbaa warraa keetii namni si dhogguun jiru wanni saidoon sin fannisu sin yoo situma lee xiqqooma situma
bakka andaara mateetteetummaan bakkuma lafuma inni ijjatu ijjatta lafuma inni deemu deemta erga namummaa barbaadde erga abbaa warra kiyyaati jettee ilmaan si biraa qaba isan agarsiisu ufi bar qalbiin tun lama taate saidoo dhiisummoo barjara nama ilaala saidoo dhiisummoo gara dhabde itti deebulleef immoo gara dhabde inuu maraattee bar intalli inuu maraatte kabiraati teerumuuf immoo ni kaa qabdi isa gattee deemuuf immoo tu rakkatte saidoo malee amma isii yaada malee yaada afaan jettee namni waan jedhetti namni tokko beetani waan jedhuun saalfata isin amma akkas taate malee waan jetti san saalfattee malee saidoo jibbiteeti miti saidoo ni jaalatti ni kabajji garummoo akka dhaltuun isatti safara isaa geettu gonkumaan barbaadu hin jaalatti ka nama waggaa 10 wajji ture moo 11 wajji ture sanirraan immoo akka inni dubartii biraa irratti fuudhuun barbaadu akka inni dubartii biraa irratti fuudhuun barbaadu engaru baay'ee tokkotti naan jaalbi sababni salli maaliifi wanni isii yaaddu bichaan naa galuu didee dhalaa akka fuunes hin barbaaddi dhaaban barbaadu jechuudha dhaaba isaan barbaadu akka inni gad dhaabatu akka inni bakka tokko dhijjatu hin barbaadu tokkoffaa wanni saidoon isiin itti jaalatte nama dalagatu dhiisullee gara dhabde dubartii biraa irratti fuudhee masaanuu lamaan leen taa'ummoo hin dadhabde sababni isaallee maaliifi hin dandeessifne maaliif yoo jettan kan jettan ta'e isiin amma isiin jechuudha baay'ee ulfaata warroota amantaa kiristaanaa kana isin yaagalu isaan dubartii tokko qofaan jiraatu malee dubartii lama barbaadan warra amantaa musliimaa kanatu bakka isiin haalama isiisaniin duraan ka isiin haasofte qalbii keessa dubbiin dhugaa harkaatti godhatte san booddee immoo Sumayyaa immoo weeraramaa jirti jechuudha dhugaa Sumayyaan qannasaa deemti malee dabalaa deemaa jirtu isin galee kanaaf Sumayyaan baay'ee miidhamtellee jirti dubartiidha dubartiin kophaa gaafateettu yeroo abbaan manaa isii dhaltuu kaanii wajji jedhullee bakka isii bakka walumaa galatti Sumayyaa waan taatu wallaalte jechuudha mabraatii qabachuuf ilmaan qabdi addunyaa irraa tartellee boru rakkisaadha gara hundattuu bakka baay'ee cinqamte jechuudha bakka baay'ee cinqamte jirti isinis mee fakkeenya fudhaa akkam jettu akkam jettan isin bakka anaayyuu baay'ee tokko gaafisiin bakka hunda deemtu bakka hunda littu bakka hunda baatu yoo inni lafataan ijjate lafuma duuba jettu bakka jaalala addaa isaaf qabdi garuu illikii isii akkana godhaa jira illikiin hedduu isii maraachaa jiru hedduu isii cinqaa jira illikii isii cinqu kana hommaal godhuu qabdi ajaa'iba hedduu ulfaataadha haalli isii baay'ee ulfaataadha garuummoo bakka jireenya isaa baay'ee sodaachisaadha jireenya isaa maaliif sodaachisaadha kan jettan yoo taate hedduu takka sodaachisaadha hedduu takka ulfaataadha dhaabumaan barbaadu bakka isiin dhaabuma isaatu akka inni gad dhaabatee nama ta'ee deemu akka inni dhalaa takkallee fuudhee wajji jiraatuun barbaadu keessattuu dhalaa Oromoo akka fuune feeti isiin ani isin galee dhalaa Oromoo akka fuudhuun feetu saidoon sababa qaba ani akkanumatti gaaf laaltanii irratti argitan Sumayyaan jechuudha viidiyoo tokko jedhee ture gadi hin dhiifne malee wallahi odoo isin viidiyoo maxxansee dura viidiyoo tokko jedhee ture gadi hin dhiifne garuu Sumayyaan jechuudha Sumayyaan nama akkamitti jedhee isin hime isinitti fakkaate marzii tokkoffaadha saraaha jechuudha tokkoffaa akka inni dhalaa Oromoo fuudhuun barbaaddu lammaffaa immoo isa malee nama biraa akka hin laalle barbaaddi sadaffaa immoo itti deebitee isaa wajji jiraachuuf immoo sodaa qaamonni isii keessa jiru beekatiniin malee wanni saidoo sodaattellee hin jiru gonkumaa saidoo sodaatten beektu Sumayyaa isa kana lafaan maruu barbaaddi taaggalteen jechuudha galma nama taaggalteen miti ammallee waggaa lama takka isa nyaachisuu barbaaddi waggaa tokko xumuree miti oduma olii gadi oofa waggaa tokko xumuree mee bara ayu nama erga inni ayu fi innu yu erga gargar baani jaalaman taani wis jaato wis jaalama akkana minamina garuu amma gafta ilaalu jechuudha ani gafata ilaalu
kanatti ulfaate kanatti dhagaamee jedhe saidoo garaana nyaataa jira. Saidoo maaliif garaa si nyaata hojjetan ta'e dubartii takka fuudhuu hin danda'u. Dubartii takka gonkumaa fuudhuu hin danda'u. Sababni isaallee isiin hin dhiiftu. Dhayxee tumtii, dhayxee itti dhaadatti, dhayxee mormatti hidhatti, dhayxee harkatti hidhatti, dhayxee yookiin isii immoo baay'attiin amantala hawillee jechuudha hedduu darartee turte jechuudha. Hawillee hedduu takka darartee turte jechuudha. Amma hin darartii maaliif hojjetan? Hawiin oduu fakkeenyaaf saidoo fedhii qabdi kan jettu taate dhaqiinsi isiin itti dhoyite kun isii cinqa. Beezallee jalaa dhooftee laala. Beezallee baay'ee nas beekti fuute turte. Ani isiin jinniidha moo nama akkumatti dhayite akkumatti bakka kana geette akkumatti ijoollee kana argatte lakkoofsa isaa fudhatti ginna garramee ture bara. Bismillah. Eshi gali cinqama kana hunda keessayyuu gali bakka tokko jiraadha. Maatu si azabe. Ilmaan immoo darartee jirti. Ilmaan yaaddi barabba daa'imman yaa wallahi lazim abbaa yaaddi. Heduu ulfaataadha. Maaltu ulfaatoo kan jettan taate hojiin isi baay'ee ulfaataadha. Bakka baay'ee namatti bakka shakkii biraa keessa nama galchisiisa. Isinuu yoomee taatin ilaala gaaf Sumayyaan akkamitti akka nama isin itti argattullee hin beeku. Akkumatti isin akka namaan itti walgeettullee hin beeku. Akkamitti akka isin itti namaa walgeet akkamitti isin bakka hin beeku wallahi lasi ana taarika natti ta'e intalli jechuudha. Akkitti isin itti namaa walgeetu bichaa dadhabe. Nama saidoon arge isinlee borima argiti. Jinni yoo saidoon arge jinni argiti. Jaartii arge jaartii, dubartii arge dubartii, shayxaan arge shayxaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Hindhayti immoo bakka san ashkarakkarte dhayti bootaa sunillee hin galtii fi bara. Hin galtii yooma sam sibsib gootee qabatteesse. Maraanu saidoo rabbi haa baasu jennaan nuti wanni jennu hin jiru. Wanni jennu hin jiru. Wanti jennu hin jiru. Rabbi si haa baasu. Rabbi si haa baasu. Akkasi. Ana jaayiba natti ta'a bar dhugaa rabbi isinin jedha. Bakka oduma viidiyoo jedhu kana hintara. Akkitti isiin akkas gootetu nagarrama. Wallahi nagarrame jechuudha. Akkitti isiin bakka hunda deemte hunda nagarrame. Wayne Sumaya. Sumayyaan bakka kataatu miti. Sumayaa lafa kanarratti gonkumaa hin qabsiistu jechuudha. Sumayaa laala lafa kanarratti jechuudha. Gonkumaa hin qabsiiftu. Lafti dachiin tuni inshallah saidoo yoo samii kana bahe samii bahuu nootu isee. Inshallah saidoo dhalaa olee xaazulli tunootu. Garummaa waa dasna jedheen jira beektu. Dhugaa qaldi keessaa gaafa dubbannu Sumayyaa wanni isin dasna jedheeni tokkoffaa maa'in isinitti fakkaate namummaa isii fi cimina isin qabdu konfidensiin isin qabdu haala addaati. Dhugaa rabbi isin bakka baay'ee tokko nama hawwata. Namaaf immoo barumsa ta'a. Edaa dubartii akkanaati kan jedhamullee ana gaafa laalutti natti daqqaddisna jedhe dhugaa rabbii dubbachuuf. Iddoo akkanatti tole. Baay'eeti jechuun injiraa miti. Keessattuu shamarran barumsa guddaa ta'a. Jabaattee kophaa isii tattaafachuun waa hedduutu jira jechuudha lafa kanarratti obboleen kee akkasisanii jechuu barbaada. Viidiyoo kee asumarratti dhaabaa. Viidiyoo biraatti nama amma gaafa haasofnu ijoolleen meeqatu ani waan taasifame qaba ijoollee yuutubarootaa kana keessa gaafa abbaa manaatti bolloodhaan ijoolleen rakkatanii rakkoo hedduu ijoollee arabaatitti bu'an hedduutu jira mitiire nuuf isinis ni beekna jechuudha. Kanaaf immoo jechuudha kophaa yoo taa'uu dadhabanii Sumayyaan immoo tuyyuu kophaa isii ilmaan lama guddisaa kiraa manaa kafalaa qallafa danda'a sarraatanyaa maal godha hedduu ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf ka isinin jechuu barbaadu barumsa namaaf ta'a. Dhugaa namni tokko yaada Sumayyaa jibbitan malee ani baay'een jaalladha. Durumarraa Sumayyaa nan jedha sababni illee bakka ati jabdinni cimtuu ta'uu si agarsiisa. Bakka laafinna odoon taane cimina si
humna sii taati namarraa laaltee odoo namni dhufee si gorsuun taate hojimmaan isii sun gorsa sii ta'a. waddi shaallahu